oduu gaarii gurratti kan tolu of harka qabna misiraachoo mootummaan waaqayyoo dhiyaachuusaa himna. Obboloonni karaa miidiyaalee hawaasummaa oduu gaarii nu dhufaa jirtanii nagaan waaqayyoo bakkuma isin jirtan maratti isiniif haa ta'u. Guyyaa irraa kanaa qophii keessummaa oduu gaarii qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Qophii keessummaa keenya oduu gaarii har'aatiin qophii addaa qabna. Qophii keenya addaa kanatti akka isin gammaddan, waaqayyoon akka isin galateeffattan, waa akka isin irraa barattan abdii guddaa qabna. Kana dura yeroo garaagaraatti qophii keessummaa oduu gaarii goonee namoota biyya keessa jiraatan akkuma kana biyyaan ala jiraatanii keessummaa oduu gaarii goonee isinii affeeraa turre irraa gargaarsa waaqayyoon nu kennuun gara fuulduraattis affeeruu itti fufnaa. Waaqayyoon nu wajjin jira, nu gargaara, inni galata isaa fudhatu. Yeroo darbee keessummaa oduu gaarii godhannee luba tokko affeerree turre. Sanaaf kan wal qabatu sagantaa addaa qabna. Sagantaa keenya addaa kanarraa akkasiin waan guddaa barattanii shakkii hin qabnu. Amma xumura qophii keenyaatti nu wajjiniin tura. Turtiin keessan nu wajjiniin haa ta'u. Sagantaa kana immoo beeksisuudhaan kan isin wajjiniin turu ani Misgaanaa Rabbumaati. Amma xumura qophii keenyaatti nu wajjiniin ta'a. Akkuma gara jalqabaa gubbaarratti kaasuudhaaf yaalee kana dura ji'oota murtaa'e dura luba addunyaa guutuu keessummaa oduu gaarii goonee affeerree turre. Bu'aa bahii jiruuf jireenya isaanii keessatti, bu'aa bahii tajaajila isaanii keessatti wantoota isaan mudate akkuma kana jiruuf jireenya isaanii keessatti egaa balaan konkolaataa isaan mudate booda rakkoowwan isaan dabarsanii wantoota garaagaraa kaafnee wajjin haasofnee turre. Sana gubbaarra dhaabannee yeroo ammaa kana immoo walta'iinsa faawundeeshinii oduu gaariitii fi waldaa kiristaanaa Elshaadaay Ivaanjelikaal Charchii wajjin ta'uudhaan sagantaa sapiraayisii qopheessinee jirra luba kanaaf. Sagantaa kanaa akkasiin itti gammaddan shakkii hin qabnu. Naa guutuufis kennaa akka kenninu kan nu godhe amantoota waldaa Elshaadaay Ivaanjelikaal Charchiiti. Amantoota waldaa kana keessatti waaqeffataniin galatoomaa jechuun ni barbaanna. Amantoonni kun Yuunaayitid Isteetii, Isteeta Meerilaandii itti kan argamtu waldaa Elshaadaayidha. Guutummaan guutuutti baasii gama maallaqaatiin kennaa kennameef akkasuma sagantaa hoteela kana keessatti qophaa'e hundumaa guutummaan guutuutti kan uwwise amantoota waldaa kanaati. Amantoota waldaa kanaatiin galatoomaa jennaani. Akkuma kana yeroo ammaa kana immoo isin na cinatti kan isin agartan immoo luba waldaa Elshaadaayiiti. Isaaniif gaafiiwwan muraasa taasisaa. Turtiin keessan ammallee nu wajjiniin haa ta'u. Waaqayyo isin haa eebbisu. Hidhi qabeessa ta'uu keessanii fi waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifama. Mee maqauma keessanirraa ka'aatii daawwattoota keenyaaf ofii keessan ibsaa. Tole, waaqayyo si haa eebbisu. Misgaanaa iddoo kana dhuftee gaaffiif deebii kana waliin gochuu danda'u keenyaaf sin galateeffadha. Waaqayyo isa yeroo kana nuu kennes nan galateeffadha. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Maqaan koo luba Gammachiis Fayyisaan jedhama. Akkuma ati jettee iddoon tajaajilu yookiis luba waldaa warra wangeelaa Elshaadaayiiti. Okay. Gooftaa guddaan isin haa eebbisu. Mee amantoonni isin geggeessitanii luba keenya luba addunyaa guutuu bifa kanaan gammachiisanii gammachuu isaanii gaafa agartanii mee maaltu isinitti dhaga'ama isin akka geggeessaa tokkootti? Dhugaa dubbachuudhaaf baay'een gammadee lubi addunyaan wanti isaan keessa darbanii yaaduunsaa iyyuu ulfaataadha. Kanaan dura akkaataa garaagaraatti dhageenyeerra, afaan isaaniirraas dhageenyeerra. Haala sana keessa darbuu isaanii gaafa dhageenyee baay'ee waan ulfaataa waan tureef gaddineerras. Egaa waaqayyo immoo waan hundumaa wanta godhuuf beekaa waan ta'eef akkuma kanatti fudhannee amma garuu haalli isin qopheessitaniin haalli mijatee kun waan guddaa ta'uudhaallee yoo baate lubi addunyaanii gammadanii fuulli isaanii ifee gammachuu akkasii fuula isaanii irratti, fuula maatii isaanii irratti
keenyatti arguu danda'u keenyatti dhugaa dubbachuudhaa fi baay'een gammadanii xinnoon kun fuula isaanii ibsuu danda'u isaatti nan gammadaa. Waaqayyoonis guddaan galateeffadha. Itti dabalee immoo waldaa Elshaadaay amantoota keenyaa warra yeroo hundumaa akka nuyi waan tokko isaan gaafanneen ariitiidhaan akka gaafatamanitti raawwatanii isa kana keessattis qooda guddaa isaan fudhatanii fi Waaqayyoo isaan eebbisuu jechuun barbaada. Haa ta'u gooftaa guddaan isin eebbisu eebbifamaa. Guutummaan guutuutti amantoota kana anillee galatoomaa jechuun hin barbaada. Sababiin isaa of kennoo ta'anii waan kana gochuu isaanii kun waan tokkodha, milkaa'insa tokko waan ta'eef galata isaa Waaqayyoo haa fudhatu. Amantoonni kana gubbaarratti hirmaatanii luba addunyaa gammachiisan immoo Waaqayyoo isaan eebbisu jechuu barbaada. Waldaan kun hojii hafuuraatiin alatti yookiin immoo hojii barsiisa dubbii Waaqayyoo, hojii wangeelaan ala, hojii hawaasummaa akkasii, hojiiwwan gaggaarii akka kanaa as Ameerikaa keessattis haa ta'u, biyya keenya Itoophiyaattis haa ta'u, hojiiwwan gaarummaa akkasii kanaan dura hojjettee hin beektii? Eeyyee, waldaan Elshaadaay akkuma ka'umsa keenyaatti yaadni nuyi qabnu hojii wangeelaa guutummaatti hojjechuu isa jedhudha kan nuyi irratti amannu. Kanaaf tokkoffaan yeroo hundumaa sagalee Waaqayyoo, dubbii fayyinaa, dubbii wangeelaa karaa danda'ame hundumaa amantoota keenyaanis warra amantoota keenya hin taane biraanis ga'uudha yeroo hundumaa. Inni kun isa hangafaati. Isa bukkeetti immoo amma danda'ametti namni karaa foonsaatis akka gargaaramuu fi wanta dandeenyeen hojii qaama namaa gargaaruu keessatti hirmaachuudhaaf yaaliin goona jechuudha. Isa kana waggaa waggaatti goona. Akka miseensa tokkummaa waldoota Oromoo addunyaatti karaa sanarra wanta goonu qabna. Waggaa keessatti hanga qarshii Ameerikaa 2,000 walitti qabuudhaani tokkummaa kanatti erguudhaani karaa isa kanaa immoo amantoonni yookiis amantoota kan hin taane biyya keenya keessa bakka garaagaraa jiraatan rakkoon garaagaraa yeroo isaan mudatu akka isaan gargaaramanii fi karaa dhaabbata tokkummaa kanaa ga'ee keenya ba'uudhaaf yeroo hundumaan carraaqna jechuudha. Isa kana gochaa jirra. Karaa kanaa waldoota warra kaan wajjin ta'uun jechuudha. Egaa bakka garaagaraatti guutummaa biyyattii keessatti lafa rakkinni mudatetti gargaarsi godhamaa ture. Akkasumas karaa tokkummaa kanaa macaafa qulqulluu afaan Oromootti maxxansuu keessatti qoodan qabaannaa. Duukaa immoo wantoota gaafataman hundumaa keessatti waldaan kun hamma humna isheeti hojii garaagaraa keessatti qoodan fudhatti jechuudha. Dhuunfaatti immoo akka waldaa keenyaatti fakkeenyaa fi waggaa darbe bara 2025 keessa waldaan keenya sinoodosii Makaana Yesuus keessa jiran keessaa tokko kan taate sinoodosii Booranaaf naannoo ishee jedhamtu keessatti hojii dandeettii hojjettoota wangeelaa guddisuu keessatti qooda fudhannee turre. Akkas jechuun naannoon sun naannoo wangeelli itti bal'achaa jiru waan ta'eef isaanii wajjin haasofnee maal akka isaan gargaaruu dandeenyu isaanirraa barree kan isaanii dursa kennanii fi barattoota qabanii mana barumsaa macaafa qulqulluu Makaana Yesuus seminarii keessatti barsiisuu ta'uusaa sababa ibsanii fi karaa sanaa ijoollee 12 yookiis barattoota 12 waldoota naannoo sanaa wajjin jiran wajjin taanee amma qarshii Itoophiyaa gara 742 walitti qabnee erguudhaani ijoolleen 12 mana barumsaa macaafa qulqulluutti barumsa isaanii akka isaan itti fufanii fi dandeettiin isaanii guddatee deebi'anii hojii bal'isuu wangeelaa keessatti qooda akka fudhatanii fi deeggarreerra jechuudha. Kunis kan inni ta'e egaa hundumti isaayyuu of kennuu waldaa Elshaadaay akkasumas amantoota
waldaa kiristaanaa keenya waldaa Elshaadaay keessa jiran irraan kan ka'edha waan ta'eef ammas isaaniin galateeffachuun barbaada. Hojii gaarii keessatti yeroo hundumaa qooda fudhachuudhaa fi carraaqqii isaan godhan baay'ee nama gammachiisa. Karaa kanagaa wanta amman dubbadhe kana gochuu dandeenye irra gargaarsa Waaqayyootiin hunduma isaa irratti immoo Waaqayyoof ulfinan kennina. Waaqayyo ulfina isaa haa fudhatu. Kana fakkaata jechuudha. Hanga ammaatti ammas immoo gara fuulduraatti hojii wal fakkaatu keessatti qooda fudhachuudhaa fi qophaa'aadha jechuudha waldaan kun. Oduu gaarii gurratti kan tolu of harka qabna. Misiraachoo mootummaan Waaqayyoo dhiyaachuusaa himna. Haa ta'u gooftaa guddaan isin haa eebbisu. Caalaatti daawwattoota keenyaa fi akka ifa ta'utti doolaara Ameerikaa 2,000 kan isin hin gumaachina akka waldaatti isin jettanii tokkummaa amantoota kaan waliin ta'uun gama hawaasummaatiin gara biyya keenya Itoophiyaatti deeggarsa taasifamu irrattidha miti? Sirriidha. Okay. Gooftaan isin haa eebbisu. Kan isin barsiiftan naannoo Booranaatti amma barsiisuutti jirra jettanii turtanii caalaatti akka namooti nu hordofaa jiran kun akka ifa isaaniif ta'u akka nu hubatanitti kan isin barsiiftanii barattoota moo amantoota moo barnoota akkamiiti kan isin barsiiftan? Egaa barumsi iddoo sanatti kennamu mana macaafa qulqulluu Makaana Yesuus qabdu isa guddaadha. Makaana Yesuus seminarii jedhama. Egaa iddoo sanatti barumsi kennamu barumsa tiyooloogiiti. Namoota hojii wangeelaatiif qopheessu jechuudha. Waldaa naannoo Booranaa jiru pirezidaantii isaanii wajjiniin yeroo haasofne kan nuyi yaadne iddootti wangeela bal'isuu dandeenyu yoo nu kennitanii wangeela bal'isuu keessatti qooda fudhachuu barbaannaa isa jedhu wajjin dubbannee turre. Isaan garuu kan isaan jedhanii amma bakki itti wangeelli bal'achaa jiru baay'eetu jira. Karaa iddoo kanaayyuu karaa namoota naannoo kana jiraniyyuu qooda fudhannaan baay'eedha. Ijoollee baay'eetu jira. Isaan immoo akka isaan hojii kana cimsanii hojjechuu danda'anitti dandeettii isaanii karaa beekumsa macaafa qulqulluu guddisuun gaarii waan ta'eef isaaniin amma mana barumsaa macaafa qulqulluutti erginee jirra. Isaaniin barsiisuu keessatti karaa maallaqaa yoo nu gargaartan caalaatti nu gargaara. Gaafa deebi'anii iddoo wangeelli itti bal'atu kanatti deebi'anii hojii wangeelaa hojjechuu danda'u waan ta'eef nuun jedhanii. Kanaaf fedha isaanii irratti hundoofne akkuma isaan jedhanitti ijoolleen kun beekumsa macaafa qulqulluu qabanitti akka guddatanii fi karaa waldaa keenyaa maallaqaa isaan ittiin barumsa isaanii amma sadarkaarra ga'anitti baratanii deeggaruudhaaf murteessine jechuudha. Akkuma kanaanii dhagaa iddoo sanatti qarshii erginee akka isaan baratanii fi yaalii gochaa kan turre jechuudha. Haa ta'u gooftaa guddaan isin haa eebbisu. Gabaabumatti warri barataa jiran kun tajaajiltoota yeroo guutuu kennanii hojii wangeelaa hojjetaa jirantu gargaarsa waldaa Elshaadaayitiin tiyooloojii barachaa jiru jechuudha. Akkasiidha. Amma ammaatti akkas ture. Gaasa gara fuulduraatti immoo maal akka ta'u irratti mari'annaa kun gabaasa waggaa bara 2025 irratti hundaa'a. Inni kun already raawwatameera. Isa kanaaf isaanis gabaasa nuu kennaniiru. Gabaasa horiis, gabaasa barreeffamaanis, xalayaa galataas nuuf erganiiru. Isa gara fuulduraatti ta'ummoo maal akka ta'ugaa isaanii wajjin haasofna jechuudha. Haa ta'u gooftaa guddaan isin haa eebbisu. Eebbifamaa. Walumaa galatti gabaabumatti karoorri gara fuulduraa jiru. Waldaan Elshaadaay Evangelikal Churchii hojii gama hojii wangeelaatiin cinatti hojii hawaasummaa Ameerikaa keessattis akkuma kana biyya keenya Itoophiyaa keessattis hojii gaarummaa jalqabdee kana itti fuftiidha miti? Gaaffii hin qabu. Yeroo hundumaa akkuma jalqaba sitti himee inni tokkoffaan hojii guutuu hojjechuutu nurra jira isa jedhutti amannaa. Hojii wangeela bal'isuu cinatti hojii qaama namaas
wanta nama barbaachisuun nama bira dhaabachuun barbaachisaadha. Wangeelli gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa kana nutti hima. Yesuus Kiristoos namoota beela'an nyaachisaa ture. Namoota rakkina garaagaraa keessa jiranii qaama isaaniitiin dhibee garaagaraatti fayyisaa ture. Kanaaf namoonni rakkina qaamaa jiranis karaa waldaa kiristiyaanaa akka danda'ametti gargaaramuutu isaan barbaachisa jechuudha. Kun wangeela keenyatu nu yaadachiisa waan ta'eef yeroo kamiyyuu hojii wangeelaa isa guutuu hojjechuuf inni kun dirqama keenya akka ta'etti amannaa. Itti dabalee immoo wangeela bal'isuun immoo waldaa kiristiyaanaatiif dirqama. Maaliif namni tokko jedhee waldaan kiristiyaanaa tokko waldaa taatee wangeela hin bal'iftu taanaan akka nama mana maskootii hin qabne keessa taa'uuti jedhe. Maal jechuudha? Gara bakkee ilaaluu hin dandeessu jechuudha. Manni maskootii hin qabne ala sin agarsiisu. Nummoo mana cufannee manuma keenya keessatti faarfachuu, kadhachuu, wangeela lallabuu qofatu hin ta'in gadi baanee lafa wangeelli fayyinaa kun hin ga'in jirutti immoo wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dubbachuun, bal'isuun qaamaan illee hin dandeenyu yoo ta'e wanta qabnu horii keenyaanii, qabeenya keenyaanii wangeela bal'isuu keessatti qooda fudhachuun akka waldaatti dirqama keenya jennee amanna jechuudha. Kanaaf gara fuulduraattis yeroo hundumaayyuu hojii bal'isuu wangeelaa keessatti akka waldaatti qooda fudhannaa jechuudha. Haa ta'u gooftaa guddaan isin haa eebbisu, eebbifamaa. Mee gabaabumatti gara xumuraatti dhaamsi isin qabdan amantoota hojii gaarummaa kan hojjetan amantoota Elsaadaa Evaanjelikaal Charchiitiifis haa ta'u akkuma kanaa lubaa kennaa kana fudhatanii gammadanii kun fuula isaanii agartanii lubaa addunyaas haa ta'u amantoota biyya keenya Itoophiyaa keessa jiranis guutummaa waliigalaa irratti dhaamsa maalii qabdu? Haa ta'u dhaamsa ni qabu. Gaa waldaa keenyaanii waldaa Elshaadaayitiin akkuma sila jedhee Waaqayyoo sinaa eebbisuu jechuun barbaada. Karaa hundumaayyuu hojii Waaqayyoo kan akka hojjennuu fi karaa qabeenya keessanii hirmaannaa gootan hundumaatiif dammaqinaan gammachuudhaan wanta gootan kanaa fi Waaqayyoo isinaa eebbisuu. Akkuma kana Waaqayyoo qabeenya keessan haa baay'isuu isinaa eebbisuu jechuun barbaada. Gara fuula duraattis hojii wal fakkaatu akkuma amma jalqabnee ammumatti jirru kana yeroo gaafatamnu hojii qulqulluu hojii gaarii keessatti dammaqnee tokkummaadhaan qooda fudhachuun akka nurra jiru ammas dabaleenis yaadachiisa. Waaqayyo immoo yeroo kana caalaatti nu baay'isaa nu guddisaa deema waan ta'eef hojii gaarii kana keessaa qooda fudhachuun keenya gara fuula duraatti itti fufaa isa kana yaadadhaa jechuun barbaada. Luba addunyaatiin immoo kanan jedhu Waaqayyoo baga isin gargaare jechuun barbaada. Lubaa gammachuun fuula keessan irratti argee baay'ee na gammachiise dhugaa dubbachuudhaa fi baay'ee garaa koo na tuqee isiniif maatii keessan akka kanatti arguu kootti baay'een gammadee wanti nuyi goone kun wanta guddaadha jedheetu hin ta'in wanti isin keessa dabartanii wanta guddaadha. Waaqayyo achi keessatti isin gargaareera. Amma immoo waama ta'een amma tokko fuulli keessan ifee gammaddanii arguu keessanitti guddaan gammadaa. Waaqayyo isin haa eebbisuu isiniin jechuun barbaada. Jabaadhaa. Ammas Waaqayyo fuuldura keessanii fi bara keessaniif hundumaatiif Waaqayyo yaada qaba. Waaqayyo ijoollee isaa kophaatti hin dhiisu. Yeroo hundumaayyuu hin gargaara. Yeroo jabaannee jirrus, yeroo dadhabnee jirrus, yeroo fayyaas, yeroo dhukkubaas Waaqayyo yeroo hundumaa kan keenya. Kanaaf Waaqayyoonni haala isin dabarsitan hundumaa keessatti isin gargaaree asiin isin ga'e ammas isin wajjin jira. Jabaadhaa jechuun barbaada. Ergaa isin nu ergitanis nu ga'eera. Xalayaan galataa nu barreessitan waldaatti nuuf dubbifameera. Isaafis galatoomaa jechuun barbaada. Waaqayyo isin haa eebbisu. Mana keessan, maatii keessan, jireenya keessan, bara keessan, tajaajila keessan fi hundumaa Waaqayyo haa eebbisuun isiniin jechuu barbaada.
Ulfaadhaa gooftaa guddaan isin haa eebbisu. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya irraa akkasii waa barattan akkasitti gammaddanii shakkii tokko hin qabnu. Asumarraan immoo luba gammachiisii eebbifamaa isiniin jenna. Akkuma kan amantooti waldaa Elshaadaay boorsaa keessan irraa baaftanii tumsa luba addunyaaf godhameerti warri hirmaattan Waaqayyo isin haa eebbisu. Akkuma kana hojii gaarummaa jalqabdan kana addaan hin kutinaa isiniin jenna. Eebbifamaa gooftaa guddaan isin haa eebbisu. Akkuma kana qophii sagantaa keenya kana bifa garaa garaatiin bareechuudhaaf sapiraayisii lubaaf qophaa'e sagantaa qindeessuudhaan kennaa isaaniif qophaa'e isaaniif bituudhaan haalota garaa garaa mijeessuudhaan warri itti dadhabdan hundumti keessan Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa bara keessan jireenya keessan kan eebbifame haa ta'u. Addatti immoo warri gahee leencaa taphatan jiru. Isaan kan addatti galateeffachuun barbaada. Obboleessi koo Gammadaa Raggaa Waaqayyo si haa eebbisu. Bara kee jireenya kee haa eebbisu. Akkuma kana barsiisaa Galaanaa Ajjamaa, Yoonaas Geetaachoo, Saamu'eel Girmaa, Iyyaasuu Rabbumaa isin sagantaa sapiraayizii kana qindeessuu akkuma kana kennaa isaaniif qophaa'e kana isaanii bituu isaanii dhiyeessuu gubbaarratti waan hirmaattaniif Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Hojii gootan kanaa fi gatii dadhabbii keessan ol waaqa irratti jireenya bara baraa isiniif haa ta'u. Waan isin gootan itti gammanneerra. Akkuma kana sagantaa sapiraayizii kana gubbaarratti warri nu argamtan gaggeessitoonni sadarkaadhaan jirtan Waaqayyo isin haa eebbisu. Bara keessan jireenya keessan eebbifamaa haa ta'u. Addatti immoo lubi Mokonnon Moosisaa pirezidaantii Sinadoosii Giddugaleessa Gibee duraanii yeroo lubi kun luba addunyaa gubbaarra balaan ga'e immoo uummanni dammaqee akka inni birmatuuf amantoonni akka isaan birmataniif kan gootan amma immoo sagantaa kana gubbaarratti nuuf argamuu keessaniif Waaqayyo isin haa eebbisu. Akkuma kana luba Lammaa Magarsaa pirezidaantii Sabakaa Daannoo, luba Ayyaluu Si'ataa pirezidaantii dubartootaa Sabakaa Daannoo, akkuma kana luba Indaaluu Taaddasee, luba waldaa Makkaana Yesuusii Amboo, akkuma kana maatiin lubaa firoonni isaaniif jaallattoonni isaanii sagantaa sapiraayizii kana gubbaarratti hirmaattan argamtan hundumti keessan Waaqayyo isin haa eebbisu. Akkuma kana aadde Ayyaluu Giiloo harmee koo sagantaa kana gubbaarratti hirmaatte namooti kaan maqaa keessan hin dhoofne sagantaa kana gubbaarratti hirmaattani Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Yoo jaalala Waaqayyoo ta'e yeroo biraa qophii keessummaa oduu gaariitiin deebinee wal agarraa. Amma deebinee wal agarrutti nagaa nuu ta'a. Waaqayyo isin haa eebbisu. Sagantaa kana beeksisuun kan isin wajjin ture immoo ani Misgaanaa Rabbumaati. Hamma xumura qophii keenyaatti tasgabbiidhaan waan nu hordoftaniif ulfaadhaa. Sagantaa keenya kana yoo jaallattan asuma yuutuubii keenya sabskiraayib nuuf godhaa. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Ani nama baay'ee isin jaallatudha. Amma deebinee wal agarrutti nagaa Waaqayyootiin tura.